dhiifama namaa nuti gongorsiise gisee jettu akka waan nuti tokko gongorsiifne takka akka waan nuti rakkoon eenee akka waan nuti takka arrabsi jennee erginee nu goote bar. Amma siin arrabsiin jenne mucayyoon nutti balleessu 100% nutti balleessitee jirti nuti obboleessi gandaan siin gargaarre laal gaafsan gandaan siin gargaarre nuti obboleessi keenya jennee gargaarre haa ta'u malee jechuun hundan warqa balleessitanii. Ayyee laal amma maal seeta mucayyoon gaafsanillee baxaraantee achii kaatee isinitti dhufte gaafsa miidiyaa irra taa'ee ani isin waan tanan beeku itti seenu isin jechaa ture hoolitti mucayyoon ammallee kaayyoo mucayyoon as gargalteef Fatishaatiitu Baareen irraa ka'ee Dubaayii dhufe kun ammoo liivi seentee Fatishaa liivi jiraan halaala jechaa jirti mucayyoon Fatishubbaan dhufee suuraa nama ji'a ka'uu fi wayyaalee miila dagaleetu jechuudha. Amma biyya Fatishaa mucattii bayaan maal warabbi si godhe Fatishaa mucattii mee akka billaalta bayaan akka lafan nama argeetitti akka garabannaata tanaa amma laal miidiyaa irra jira malee waa hundi dubbadhu beeyta waa hundi dubbadhu beeyta si galee gurbaa mooriilistii sun cinaan dhaabbadhetteeti salaa kaayyoon isiidhaa isin dhiifama gaafadheetiin yoo dhiifama naa godhan dhaqee isin bira dhaabbadhetteeti ta harkaan tolleetun innaa ijoolleen keenya jechuudha deemtanii gaafa nama tokko puushuu wayim sappoortii gootan namni kun nama akkamii nama sammuu dhoqqee hunda maqaatti fuutanii deemtanii maqaa fi nyaatina isin nama gurguddaadha nullee barlamaan takkatti eega salphanne bakka salphinnaatitti hin deebinu nullee waa saree wayii taane gaafa isin karoora san baafattee cinaa dhaabbachuu kajeeltee nutti dhiisa laal Fatishaanan luka takka irraa deebisa irraa gabaabsa malee wanti akkasii hin jiru. Kalas wanti ta'e dhume amma guyyaa sanii bayaan otoo jechuu dhugumatti jechuudha osoo amma fakkee anummaan aniin dubartiin tun dubbii kana gabaabsuu baadhe bar sababaa isiitiin nama meeqa waliin bu'a. Sigaleera? Hancuftii yartuudha abbaafuun taatu itti Oromoon. Sigaleemi fakkeessituudha amma Harargee biraa bakka dhabde Arsii biraa bakka dhabde amma qilleensa irraa jiraattu akkasitti. Qilleensa irraa jiraattu. Kanaafuu jechuudha isin ammoo dhiifama nu gaafachuun isin maaliif isin aarse bayaan nutti balleessitee hin jirtu mucayyaan tun. No dhiifama isin gaafachuun wanni nu aarse dhiifamaa miti barree. Wanni nu aarse nama na tokko gorsiisee intalli. Amma taaf yaa dhiifama siin jedhu dhiifama akkasii miti laa. Namaan na tokko gorsee tokko namaan jalaa na baase lama laal bakka tana adda nu baasii jenneen sii galee nama jalaa si baasisan nama si tokko gorsiisan nama si arrabsiisan addaan nu baasii jennee si galee. Rakkatteetti nu dhufte malee nuti kottuun rakkatte hin jennee isin rakkadhettee. Amma mucayyoo dhoorkina namuma gaafa san anumaatan anuu baruu barbaada sirriitti beeyta. Namuma anaa tana isiin illee riskiina irraa dalagattee nagaa waliin jiraataa jiru tana itti fakkeesseeti isiin irraa baase san haayimtumaa dhoorkitan. Eenyu dhoorke? Himi enneen malee. Himuu diddee barra. Himuu qabdi malee. Hawaasni lamaan sababaa isiitiin waliin bu'ee taa'uu hin qabu. Himuu qabdi. Ammayyuu fayyaan keenya hin jiru. Nu biratti illee fayyaan qabdi. Si yoo waasan himte. Arsiin arrabsinee jetti mucayyoon tun. Arsiin arrabsine jetti. Namni qallaala arrabsite bayaan. Hanga sila wallahi anu fi kiyyaa jechuu bayaan isin wajjin nyaadhee isin wajjin dhuge. Hanga jechuu siif maafuuzatti aaru. Lakkoofsa kana isii WhatsApp hin qabamu si doktor. Laa irraa fudhadheera kanaa miti. Kun duruu kiyyuma. Ana kam qabdisiin? Isheen wallahi hin beeku kan. Liivirra jirti. Ibsaa. Itti nu bilbili bayaan takka maafuuzarra lakkoofsii fuudhitti bilbili. Laki boo bilbila simti tana qushasha bilbila sinama tana jorgita namiti. Deemte dhiifama haa gaafatu. No kana gaafannee dabaafnee dhiifna bara rooma kana gaafanna bara. Ka ofiifun ta'ini namaa taa'etti Oromoon duraanu qushashadha. Maqaan nyaata deemtee. Hojii kana jechaa jiran kana bilbilii. Caaltuu kana dhugumaa caaltuu. Nama caaltuu tanaan ol galcha. Ara kooppi linki godhame. Warningi maana kenna. Kootu ol gali caaltuu. Caaltuu si ergeetiin jira kootu ol gali. Ara kooppi linki godhame. Faamiloochi kooppi linki godhame. Caaltuu. Lakkoofsa godhaadhu caaltuu siin galcha takka eegassi ergadhu.
Talakkoisisii kana ittee barreessu jirtu yoo kijibuu baatte. Yoo kijibuu baatte lakkoisa qoraadhu. Lakkoisa qoraadhu caaltu yoo kijibuu baatte yoo sobuu baatte lakkoisi dhugumaan kasii yoo ta'e. Lakkoisa qoraadhu. Argee guddoo jaalladhaati immoo gaafsa nu jarjarsa. Waan akka argetti sitti hin dubbanne sitti hin balleessine waan takka asiin hin jenne akka argettis. Jechi tokko fariisiin keessi qaba. Gaafa isiin akkasi waa hunda haasa'uun barbaadu jettee isiin akkasi boottu san maaliif keessaan bilbilteetuma maaliif nan qoratini qallaan na jarjarsitanii isin gaafa san liivi irratti. Yoo akkam xiqqaate naafati sa'a takka waliin haasa'ine doktor. Haasa'ine garuu illeen sii dhiise sani akka wantaatitti rakkoo miti. Akkanuma tokkotti naafati teenyee waliin haasa'ine waan hunda qin'ee dubbanne isitti illee deebisee isiinis qamatee fudhadhu asuma dalagadhu biraan deemin hin jenneen. Jetteerta sanimmaa jetteerta anilleen kaa yeroo san dhiifama waliin jenne adda galle. Amma waan komantiin irraa dhiisu warra waan komantii barreessu. Komantiin tun gizee hararra nama fameessiti. Isini wanni komentii kun miira keessa sin galchiti. Amma laal dhaggeeffadhu ka amma mucattii qofa yoo osoo hin taane akka ummata akka Harargeetittis akka Arsiitittis sababa intala tanaatiin nama baay'een waliin mufatee dhiifama waliin jechuu qabdanii gandi lachuu. Kana maraattuun ganduma lamaanuu keessumaa deemuun qabdu tuni maraattuu fayyaan qabdu tuni. Gandi lamaan nama godhe si galee. Ofii keessanii gandi kun lamaanii ofii keessanii walitti deebitanii. Qonni ani yaati maali yaada qabdaa? Yaadaan qabae. Yaada kam yaa'u? Yaadni nan qabu tanuma michiyyoo tanaan na aarsee na gube. Dhageeffadha tokkoffaa nuuf gaafattan nama isii baase haa himtu. Yoo nama isii baase himuu baatte duraanis argeen isiin rakkattee boo'echee dhufte malee namni maaliif mucaan achi geessa jee jalaa kottu jalaa ba'i jeen hin jiru arusi jechuudhaaf. Fedho obbolummaa godhu fedho awaan fedhe godhuufi namni gartee gantummaadhaaf achi gantummaadhaaf isii dhaqee maallaqa irraa kafalan jiru isii tun hin rakkadde jee boo'e. Amma maqaa wanni nu xureessituuf hin jirtu nama isii jalaa baase abalu jettee haa himtu. San ta'uu baattu immoo waa'ee isiin kaasina mee boroo as deebiti. Harargeen duraanoo gara laafinaatu wal gorfachuu nu dhorke bakka feete seentee jiraattu afaan irraa qabadda. Takkaan namuma tokko kanuma michiyyoo tana gana ajandaa sii oofu gartee duwwaa kana keessa ni rakkattii miti maa dhiigan boon. Kalaas. Dhiigamaan boon. Hankanumaan. Nam tokko boruu isiinuu karaa keessan dhufti. Boruu dhuftee gaafa dhiifama isiniin jettee isiniif booche garaan laafinaa garaa laafuu waa balleessa. Gaccii inni kiyya waan dheeraa miti. Okay, jabaan. Akka ijoollee arsittillee dhaamsaan isinii qaban. Akka ijoollee arsittillee dhaamsaan isinii qaban. Michiyyoo tanaan fuutanii olii gad deddeemtanii dhumatti tasiiti biyyatti haa galtu Dr. Maryam. Wayyee. Kafiilummaa sirra jirtiimi. Narra jirti nuu qabuu hin dandeessu miyyoo tana. Dhugaan baanaa bar. Harkaa qabaami. Qabee lama. Amma Yohaana akka malte malee hin qabu akkanaa. Dhagayinaa sii qabala. Dhugumatti michiyyoo sun qabdu Uma dhibba afran akka gaafasanii lafa keessaniiti Dr. Maryamiif michoo isinii qabdi. Lakkee Omar Ibba Furillee kafalloo. Walumaa galatti namni michiyyoo tana hiqaamaa michiyyoo tanaatiin olii gad bobbaasuu danda'u isiidhaa beeki. Kurujinaa jedhuu dandeessaa dhimma kana keessatti akkasiimi. Yaa xalabaa amma dheengadda isaan xalaba deebitu jaansan maaliif waan san kaasan naa himime waan xalabaa waa'ee xalabaa san. Wallahi irraan beeku ani wayin quba qabaa irraan beeku wallahi isaanumatu yaani jechuun oluma laalanii gad laalanii kan ammoo ani irraan beeku wallahi. Amma waan akka faltaanee akkasii qabu. Maal jedhu? Inuma rakkate. Walla amma dhagaye miciyyoon tu yoo waajja jette wallahi dhageeffadhu kurujinaa inni irraa dhayi takkaa deemte akka taata lagatu takkaa biyyatti galtu. Miciyyoon duraanis tasaaniiti miciyyoon duraanis Harargeen maalitti si beektii miti duraanis tasaaniiti
أما سباب قلت بيجون بقى قلتف bara bagal ma isin mucaa Dubai dhufee jettanii ma kun mucaan kaa Dubai irraan tarkaanfatee biraa kutaa jaan miliyyoon ilaalu lafatti agartee jettanii kun isinui yaa jaan eenyuun laala duba kana Harargee gaafa miila gubbaan bee Somaalee keessatti miilli wayyaaleen jechuudha miila gaalaa fanta gaalaa ga'usan namni sii quba qabu jiru Harargeedha arsiidha tacha isaa baaftee arsiifu jazaan kafalee nuuf jazaa kafalti tun quba gaalaa guutee gaafa isin Somaalee keessa deemtiyyuu quban qabnu nuti arsiin acha isaa fiddee irraa dhiittee qulqulleessitee bareechitees baanaan anta Harargee tettee qomadhaatti. Nama Fatishaan dhufe sababa waan kana ka'ee gaafanna Fatishaan dhufe mee fichuu ol galchina. Fatishaa kottu mee galee mee seeni. Wallahi azimi dhugaa rabbi ati gaamsa. Fatishaa kottu seeni maal jette? Amma wallahi dhuguma rabbitti miliyyoon tuni bara Fatishaa waliin nu buuftee amma doktoraa